bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa buqqislee baasneerra amma funaansarra jirraa jedhanii koottaa funaanaa asitti dhangala'eeraa jedhaa jechuudha. Dhangala'ee miti ammas dhangala'amatti bufaa kootti funaani jedhu. Waan jettan sun shanee ilkaansaa 48 beekta. Harkarroon akkasii sun shanee maal beekti Lammaa Magarsaa toogganaa. Yaabo kun gaafa haati isaa handhuurteeyyuu sobaa isa handhuuran fakkaata. Lammaa Magarsaa sun hoogganabbo. Nu warra Lammaa Magarsaa iyyuu gara qabsootti fide yaaboon beektu. Warri har'a asitti qawwee hidhachuu dhufe isa kadeessa beeki. Dhakaa darbachaa ture warra akka Shimallis warra akka Lammaayyuu gara fuulduraatti gabrummaan akka sabaatti qabnurraa gabrummaa akka dhuunfaatti Tigiree jalatti cafaqamanii bulan keessaa iyyuu nuuf ba'a. Akkasuma akkasumatti. Dargaggeessicha inni har'a hidhate suni Lammaan maal isa hooggan? Soba akkasii jechuudha. Biyya butuchanii biyya bututte immoo mana jala naanna'aniitu tokko immoo jira booyyeen arrabni isaa furdaa tokko Abiyyi ka jettan booyyee arraba furdaa. Hojiinsa waa hundisaa ilma Mangistuu Hayilamaariyaam waan isa dhashee badinatti fakkaata. Silaaftuu hundeen qabu, sanyiin qabu, abbaan isaan beekamu nama akkasiiti namni kun. Yaaboo yaa argine warra kana waliin teenyee teessee waa waliin haasoftu miti. Biraanuu Juulaa seera addunyaatu hin beekani seera addunyaa dhiisii oboon seera isa biraatu hin beeka. Warri waliin teenye immoo seeruma biyyittii konstituushinii biyyittii irra waan jiru iyyuu akkatti haasa'u hin qabu. Kanaaf walii galuu dadhabne beekta. Seera addunyaa miti seeruma biyyittii seeruma Itoophiyaa konstituushinii Itoophiyaan ittiin bulturra waan jiru kun akkasidha nawaa dhiyeessitu gadi baheetu wal gaafatee deebi'a jechuudha. Nama akkasii nama uffatuma keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru amma nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanee addabaabayiitti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbannu. Ashama akka jirtu hordoftoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti miseensota haaraa leenjisaa ture bakka ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii waliigalaa Jaalmaaroo Darbaa jedhanitti leenjifamtoonni eebbifaman. Yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeerri barnootaa baase mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu barattoonni himan. Boordiin filannoo biyyaalessaa paartileen morkattoota siyaasaa filannoo marsaa torbaffaa kaadhimamtoota akka galmeessu waamicha dhiyeessan. Buddeen dunkaana keessatti akka hin gurguramne dhorkaman. Miseensonni poolisii Oromiyaa daa'ima eeruu hawaasaan lafaa argamte harma hoosisuun du'a irraa baraarte badhaasni 50,000 kennameef. Itoophiyaatti baay'inni namoota bilbila dijitaalaa qabatanii miiliyoona 93 ga'eeraa jedhame. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa booda waldhabdeen kaaba biyyattii keessatti gara lolaatti ceera kanneen jedhaman odeeffannoo keenya guyyaa irraa yoo ta'an kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa qabu jecha kanneen yuutuubee hundee miidiyaa haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jecha odeeffannoon keenya kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti miseensota haaraa leenjisaa ture ajajaan zoonii waliigala waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa eebbifamtoota irratti ergamuun haasaa taasisaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti leenjifamtoonni haaraa leenjisaa ture leenjii hidhannoo mudhii fi sammuutiin yeroo dheeraaf leenjisaa erga ture booda eebbisiisuun eebba leenjifamtoota kana irratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii waliigala Oromiyaa leenjisa irratti argamuun waraanni bilisummaa Oromoo badeera faffaca'eera kan hafte ammoo ni funaanna otoo isaan jedhanii irra dhangala'uuf jenna erga jedhanii booda waraanni bilisummaa Oromoo Lammaa Magarsaatu hooggana jedha karkarroon Shimallis Abdiisaa jechuun qeeqeera. Waraanni bilisummaa Oromoo warra siyaasa wayyaanee cafaqqee bulchaa turte fincila kan barsiise qeerroo bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo har'aati jedhan Jaalmarroo Dirribaa. Itti fufuun Lammaa Magarsaa qabsoo kan barsiise waraana bilisummaa Oromootii jedhan. Namicha isa arraba furdaa jedhan Dr. Abiy Ahmad jechuun qeeqaniiru. Dabalataanis kan abbaan isaa hin beekamne jechuun waa'ee Abiy Ahmad dabalataan dubbataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo seera addunyaa hin beekan jedhu waliigaltee araaraa
kan heera biyyattii irra jirtu illee warri araaraaf dhufe hin beekan. Marii taasifame keessatti kanneen araaricha irratti argaman waan maree irra ture gadi ba'anii gaafatu. Warri maricha keessa hin jirre biyyattii hafan isaan iyyuu waa'ee seera addunyaa miti waa'ee heeraa fi seera biyyattii waan beekan hin qabanii jedhan Jaalmarroo Dirribaa. Ololli waraanni bilisummaa Oromoo iccitiin maree irra jira jedhu sobadhaa jedhan. Mariif ammallee ulaan keenya maraadha waan golatti mari'annu hin qabnu jedhan Jaalmarroo Dirribaa. Waan saba keenya hunda fayyadu giddugaleessaan uummata keenyaaf ibsinee araaras ni fudhanna. Erga jedhanii booda leenjifnee bobbaafnee hidhannoo immoo dugda diinaa irraa lollee lolchiifnee hiikkannaa jedhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii waliigalaa Jaalmarroo Dirribaa. Odeeffannoo keenya kan birootiin immoo yuunivarsiitiiwwan biyyattii garaagaraa keessatti barattoonni mormii sagantaa ministeera barnootaa baase mormuu hordofee poolisiin federaalaa fi naannoo barattoota irratti tarkaanfii fudhataa jiraachuu barattoonni himan. Dhaabbileen barnoota olaanoo biyyattii hedduu keessatti barattoonni hiriira akka hin baaneef poolisiin ittisaa jiraachuu barattoonni guyyaa lammaffaaf walitti fufiinsaan mormii dhageessisaa akka jiran barattoonni mooraa yuunivarsiitii garaagaraa irraa himan. Ministeerri barnootaa barattoonni bara kanaa eebbifaman eebbifamuu isaaniitiin dura waggaa tokkoof ogummaa barataniin hawaasa tajaajiluun achii booda akka eebbifaman jechuun labse. Barattoonni yuunivarsiitiiwwan garaagaraa labsii kana guutummaa biyyattii keessatti mormii isaanii bifa qindaa'aa ta'een sagalee guutuudhaan mormaniiru. Yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessaa mormii keessatti dho'e waraanni biyyattii eegaman keessaa kanneen akka yuunivarsiitii Madda Walaabuu, Arsii, Amboo, Salaalee, Jimmaa, Walqixxee, Arbaa Mincii, Jinkaa, Hawaasaa, Redawwaa, Diillaa, Jijjigaa, Walaayittaa Sooddoo, Wachaamoo, Odaa Bultum, Haramayaa, Bulee Horaa, Asoosaa, Booranaa, Wallaggaa, Mizaanteeppii, Finfinnee, Mattuu, Dambidolloo fi kanneen biroo keessatti hiriirri mormii adeemsifamaa jira jedhame. Boordiin filannoo paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaaf kaadhimamtoota akka galmeessan waamicha dhiyeesse. Paartileen morkatootaa biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa 12/2025 baaseen mootummaan filannoo akka qabeessa ta'e geggeessuuf haalduree tokko malee nageenya biyyattii keessa jiru karaa nagaa ta'e mirkaneessuu akka qabu waamicha dhiyeessanii turuun ni yaadatama. Paartileen morkatootaa waliin ta'uun biyyattii irraa walitti dhufuun filannoo dura ulaan nagaa ni dursa kan jedhu irratti erga walii galanii booda filannoon osoo hin dhiyaatin duulana filadhaa paartilee morkatootaa haga korojoo filannoo eeguutti biyyattii keessatti karaa nagaa ta'een filannoo adeemsuun yoo Finfinnee qofa keessatti ta'e malee Finfinnee alatti haalli nageenyaa yaaddessaa waan ta'eef dursa nageenyaaf furmaanni haalaatamu jechaa erga turanii boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa 3/18/2025 baaseen boordichi filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa torbaffaa irratti dorgomuun kaadhimamtoota isaanii sirna boordichaan qophaa'een akka galmeessan waamicha dhiyeesse. Boordichi beeksisa kaleessa 3/17 baaseen paartileen dhuunfa galmee karaa liingii kennameen buufachuun akka gaafatamaniin guutuun dirqama ta'uu ibseera. Sanadoota kana 3/17 haga muddee 2 bara 2025 gidduutti waajjira muummee boordii lakkoofsa waajjira Duwwaa 4tti qaamaan karaa bakka bu'aa paartichaa kanaan dura boordichaaf beeksiseen akka dhiyeessan boordichi dhaameera. Paartileen siyaasaa filannoo waliigalaa jaaffaa irratti hirmaatanis filannoo itti aanutti mallattoo filannoo wal fakkaataa fayyadamuuf dursi akka kennamuuf boordichi beeksiseera. Paartileen mallattoolee duula filannoo haaraa ulaagaalee seeraan guutan dhiyeessuu yookaan qaamaan sagalee kennuudhaan tarree mallattoolee boordii qopheesse keessaa filachuu akka danda'anis ibsameera. Biddeen dukkaana shaqataa keessaa akka hin gurguramne dhowwame. Abbaan taayitaa bulchiinsa nyaataa fi qoricha magaalaa Finfinnee dunkaana shaqataa keessatti biddeenaa fi daabboo gurguruun dhorkaadhaa jechuun murtee haarawaa dabarse. Obbo Ingaa Irqaat itti aanaa hoogganaa abbaa taayitichaa dunkaanota shaqatoonni farra fayyaa dhala namaa ta'an kanneen akka keemikaalotaa fi saamunaa dabalatee gurguranitti nyaata akka buddeenii fi daabboo gurguruun sirrii miti jechuun dhowwamuu isaa FM 96.3 himaniiru. Kan biddeen gurgurtaaf dhiyeessanis manneetii daabboo dukkaana mi'eessituu gurguranii fi bakka eeyyama gurgurtaa biddeenii qaban ta'us dabalataan ibsan. Hawaasni naannoos murteen kun kanaaf ta'uu hubatee eeruu akka kennu kan gaafate abbaan taayitichaa
daldaltoota kana darban irratti tarkaanfiin akka fudhatamu ibseera. Miseensi poolisii daa'ima lafaa eeruu hawaasaan lafaa argamte harma hosuun lubbuu baraarteef badhaasni 50,000 kennameefii jedhame. Waajjirri dhimma dubartii fi daa'immanii godina Harargee Bahaa ayyaana ribaanii adii sababeeffachuun tibbana Harargee Bahaa aanaa qarsaatti daa'ima darbame argitee harma hoosisuun lubbuu kan baraarte Saajin Naa'imaa Jamaaliif bakka bulchaan godinichaa aadde Miskii Mohaammed argamtutti badhaasa qarshii 50,000 fi bullukkoo uffisaniiru jedhame. Miseensi poolisii Saajin Naa'imaa Jamaal hawaasa jaalalaa fi kabaja uummataa ofiif qaban agarsiisuu cinatti aadaa fi duudhaa fakkeenya gaarii agarsiisuun hawaasa isaanii biratti argataniin kaaniif fakkeenya guddaa gara laafina guddaa of keessaa qabuun agarsiifteetti jedhame. Itoophiyaatti baay'inni namoota moobaayilii fayyadamanii miiliyoona 93 qaqqabeeraa jedhame. Dijitaala Itoophiyaa milkeessuuf ammaan tana baay'inni namoota moobaayilii yookaan bilbila harkaa fayyadamanii miiliyoona 93 akkasumas baay'inni namoota intarneetii fayyadamanii miiliyoona 57.6 dhaqqabuu ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii beeksise. Ministeerichi karoora bara 2018 fi raawwii hojii kurmaana tokkoffaa har'a mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimmoota teekinooloojii bobbii hojii fi misooma qabeenyaa namaaf dhiyeesseeraa jedhame. Ministeerri deetaa ministeerichaa Dr. Baayisaa Badhaasaa wayita raawwii hojii fi karoora bara 2018 dhiyeessanitti lakkoofsi fayyadamtoota moobaayilii miiliyoona 93 kan namoota intarneetii fayyadamanii miiliyoona 57.6 ga'uun ibsanii namoota miiliyoona 25.8 fayyadamtoota waraqaa eenyummaa dijitaalaa akkasumas namoota miiliyoona 2 fayyadamtoota itiyoo kooders taasisuu dubbataniiru. Qorannoon rakkoo hawaasaa furuun 205 adeemsuu istaartooppota 289 hojiirra oolchuu bu'uuraalee teekinooloojii 500 madaqsuun akka danda'e ibsanii hundaa ol kennaa tajaajila ammayyeessuu fi daldalaaf daddabarsa maallaqaa karaa onlaayiniin taasifame bu'aa guddaan argame eeraniiru jedhame. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota teekinooloojii bobbii hojii fi misooma qabeenya namaa Dr. Nagariin Leencoo gama isaaniin raawwii hojii inistiraakchiin galmaa'e jajjabeessuu ta'uu himanii karoora Itoophiyaa dijitaala bara 2030 qabame milkeessuuf gabaasarraa kan darbe hojii qabatamaan bifa qindaa'een hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. Gulaallii balaa hamaas adeemu hambisuuf siyaasa qollifannaa waliigaltee Piriitooriyaa jiru kaasuun dirqamaa jedhame. Sadaasa 17 2025 waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi nageenya kaasuu Afrikaa kibbaatti erga mallatteeffame ganna 3 booda geggeessitoonni siyaasaa Itoophiyaa ammas biyyattii gara lola biraatti oofaa jiru jedhame. Waliigaltee wayita mallatteeffame lola bara 21ffaa keessa taasifame isa hamaa nagaatti fide jedhame kun amma waliigaltee saroomaa jiru siyaasa waraanaa fi wal qoccalloonis qaamolee mallatteessan lameeniin itti hammaataa ka jirudha jedhame. Amma haalli jiru qoccalloo afaanii qofa otoo hin taane gara lola dhugaattis ceetii jira jedhame. Haalli hawaasicha keessa jirus daran yaaddeessaa ta'uutu dubbatamaa jira. Qisaasama kana keessatti ijoo ta'ee kan jiru hojii mootummaa federaalaatii jedhamaa jira. Mootummaan federaalaa karaa muummee ministeera waliigaltee kana ifatti gatii dhabsiisaa jiru jedhame. Paarlaamaa biyyattii onkoloolessa 23 dhiyaatanii yoo gaaffii miseensota biraa isaaniif dhiyaatu deebii kennan gaaffii waliigaltee Piriitooriyaa guutummaan hojiirra haa oolu jedhu qaamoleen araaraa kana hin taane biraa ka'aa jira jedhanii waliigaltee kana kan mallatteessanis wal dhibdee siyaasaatii Tigraayitti mudate booda isa waliin jiraachuu ibsan. Dura ta'an abbut garuu dhimma waliigaltee kun haala kanaan ibsamuu mormaniiru. Kanaanis obbo Geetaachoo Raddaa waliigaltee kana TPLF bakka bu'uun mallatteesse malee ofii isaa miti. Kanaaf si'achi Geetaachoo Raddaa Tigraayin bakka bu'uu hin danda'u jedhan. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoon har'aaf qaban kan haga ammaa ture. Waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biraa walitti deebinutti nagaatti.